Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanni isiniin jedha. Egaa kaa har'a meeshaalee obboleettiin keenya xalabatte tokkoon qabee kara keessa fidaatoo jira. Egaa kaa meeshaaleen xalabame baay'eedha. Bakkuma tokko hanga meeshaa lama sadii immoo kan ba'aa jiru sin jira. Galata isaa kan ergine sin jira isiniin jedha. Viidiyoon tartiibumaan isin biratti dhufa. In argituun isiniin jechuu jaaladha. Egaa kan obboleettiin keenyallee kara shawaa lixaa deema jechuudha meeshaaleen kuni. Egaa abdii qabna Oromiyaa keessa naannoo tokko qofaa miti tanaan durallee dubbachaa tan ture kallattii adda addaa itti ergina Oromiyaa keessa jedhee jira. Amma kun lixa Oromiyaa deema jechuun isiniin jedha. Waaqayyos nu gargaara abbaa saniifis kadhadhaa rabbiin nagaadhaan meeshaa kana akka ishii qaqqabsiisuun isiniin jechuu jaaladha. Meeshaaleen kun baay'ee bareedu. Baay'ee asitti waan dubbadhu keessaa jiraate taananii xarabbeezaa kanattu iyyuu teechoo kanatu xarabbeezaa barbaada isarratti hojjetama. Malee namni amma hoona gaafattaniif ani isinitti himaa jira. Na hubadhaadha dhiifama wajjiniini. Teechoon kun nu biratti hin hojjisiifamne garuu hin hojjisiisne warri barbaadan isiniin jechuun jaaladha. Garuu isheen obboleettiin kun kan barbaadde teebiliidha. Teebilii teechoo kanaati kan ishiin barbaadde. Bakka tokkotti meeqa jettanii yoo dhuftaniifan isinitti himaatoo jira jechuudha. Maaliif beekaniitoo dhufuu waa tokko jechuurra kan ka'e ishiin teebilii barbaadde. Yaa ta'u malee teebilii wanta naan dura ani hojjedhee nyaatamee hoggaa raawwate teebiliin kun jala gala. Teechoon kun teebilii kana jala gara garuu soofaan kun jala isaa hin galu isiniin jedha. Viidiyoon tiyya gabaabduudha gati. Egaa kaaga kan immoo hoggaan isinitti dubbadhee argaa jirtanii biiffee soofaa kana tanaan dura isinitti himeetan ture namni lama xalabatee jira kanan beeksise keessa jechuudha. Haga ammaa soofaa kana namni lama xalabateetoo jira. Diizaayinii amma obboleettiin kuni soofaa kana adiidhanii miti. Diizaayiniin kana halluu garuu halluu biraatinaadha. Gaafa bahu isinittan argisiise jechuudha. Teebiliin kanuma garuu soofaan adii waan ta'eef keessummaa qabna. Ofumarraa nuyyuun beeka jechuudha. Soofaan kiyyaa gama akka adagaa naa danda'e haga irraa direessanii soofaa carqii isaa ittiin binnee isiniin jedha. Carqii isaa ittiin binnee haga ammaa soofaan kiyya adagaa maalii akka danda'eetoo jiru yeroo baay'ee kaayichaa tan ture. Maaliif carqiidhaa soofatti bituun xiqqoo ishee akka haala micheessanitti wannidha waan ta'eef iyyuu jechuudha. Obboleettiin kun laal kanaadha jechuudha kan ishii filatte. Cinaan isinitti argisiisaa jira. Soofaan ishii filatte kunoo kan isa jala jiru kanaadha. Diizaayinii immoo jechuudha. Diizaayiniin kana kan jala jiru kanaadha kan ishii filatte. Halluu immoo bifa kanaan. Bifni kun baay'ee bareedaadha biyya keenyaaf. Maaliif namni waliin qixxaatu bakka biraa taa'ee dhufee achirra taa'uu danda'a. Daa'imatu jira, keessummaatu jira. Duraani warri magaalaa maal godha jedhu dhiifama naa godha garuu waasan baay'ee jibbaan jechuudha. Waan danda'e meeshaa koo nan miiccadha yoo dadhabe nan dhiisa malee wanni hawaasa koo haga kana mala wanni echisiisu hin jiru. Namni amma tokko soofarra maatii bichaan kan taa'u jira. Duraan inni amma afeera namni kamuyyuu amma nama ija tokkoon laaluu qabee jira jechuudha. Akka sanii miti isiniin jechuu koo fidaadha. Namni kamuu dhufe amma mana kiyya teechoon biraa hin jiru. Mana kiyya seentee taanaan manni kiyya dhiphaadha waan ta'eef abbaan fee dhufe xiqqaanillee guddaallee soofuma sanirra taa'a. Warri manni isinitti dhiphatee yeroo baay'ee soofaa bichaatti fayyadamtan diizaayinii kana obboleettii kan baay'een jaaladheef dhugaa adagaa danda'a bakka walumaa galatti jechuudha. Soofaan kun isiniin jedha carqiillee itti bittanillee itti bituu dhiiftanillee akkasumarratti dhiphattanii isiniin jedha. Meeshaan obboleettii kootii meeshaa afuriidha. Kana fakkaataa gatii isaa immoo irrattan isinii barreessa hunduma isaatuyyuu tokkoon isiniin jedha. Egaa kaa soofaa kan hin beektan hundi keessanuu gatiin isaa meeqa akka tureen isiniin jedha. Wanni haarawaa ta'e meeshaaleen ani gatii isaa irratti hojjedhe keessaa meeshaa lamaadha kan isheen bakkeedhaa fiddee qumsaaxinii fi isaa biiffedha jechuudha. Gatii isaa irratti isinii barreessa isa san isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa viidiyoon gabaabdudha. Viidiyoon tuni meeshaalee obboleettii kootii beeksisuudhaaf kara keessan kanaan dhufee warroonni isinitti tole hoggaa jiraatu laayik sheer gochuun dagatinaa namoota biraanillee gahaa. Isiniin jechuun jaaladha. Yaada soggaa qabaattan ta'e qeeqa soo qabaattan ta'e saanduqni koomentii kiyya 24 banaadha.
naa barreessuu dandeessanii isinan keessummeessa akkasuma amma yeroon kun yeroo ramadaanatti warroonni firas haa ta'u deebisiitti immoo harki keessan isin ga'ee warroota harka qalleeyyiidhaaf ollaa keessan nuu qaqqabsiisis warri jettan hoggaa jiraattan ta'ee amma gizee kana keessa gaafa xoomanii galanii dadhabaa oolanii shoorbatu jira minaa shoorbatu birrii 100 seenee jira jechuudha. Kiiloo 2 yoo nama tokko bite namni tokko nama fayyade jechuudha. Isiniin jechuun jaaladhaa kana hoon jedhu immoo humna keessa wajjin kan deemu jechuu koodha malee callisee raawwachuu qabdan jechuu kootii miti. Ani isinan keessummeessa jechuufanii viidiyoon too kana fakkaatti bakka jirtutti nagaa naa ta'a. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.